ati miskiina ganaa reefu niitii takka fuuta. Eegale isiyyuu ganaa of bira fidat. Kanaafuu hin quufne akka kiyyaa olii gadi deddeemtee taf jettee dhalchitee qaamii jaalalaa maal kan hin beektu ganaa fireshii lafaa dhufaadha. Ilma xiqqaadha daa'ima ganaa umrii 15ti. Eegale ani dullacha waggaa 38ti. So nu amma gizee dullumni osoo nun dhaqqabin dafnee taf jennee shamarran hunda waliin gahuu barbaada. Ati immoo ganaa waan taateef aga durbummaa kee dhabdutti homaa sitti fakkaate fikirii sin qabu takkatti teessan malee wannoon jettu walii gadi jisin laaltu. Kanaaf nuti taf jennee dubartii barbaadatu barbaanna ija dhiiraa arguun barbaannu lashi jedhe jabaadhu. Minti laallee irraa eeg. Yaa isiin amma sa'a kana laalteetu musliimidha isiin. Jaartii tiyya inni abbaan leenjifata amma jaartii tiyya akkatti leenjifteetti tiyya akkatti leenjisetti leenjisee jira. Koorsii kennaaf yuunivarsiitii wayii mana keessaa qaba beekale. Yuunivarsiitii san keessatti faayila kiyya gadha'ee karoora waggaa 20 dursee baasa. Faayila kiyya kana barsiisee qaraasee jennaan saayikooloojii dura yoo waa dhiibataa wayii qabaatte satat jettee seenti karaa kiyya san irratti. Seentee jirtan masarara keessa galtee hir'isi. Beekale. Gaafii si gaafadha. Ati takka dubartii argitee beekta yaani hojii jettee beekta erga dhalatte. La. Takka hin ciifne isaa. Duuba akkamitti miira kiyya hubattare kanaaf ati waan beektu daa'ima na dhiisiitiin jedhe nama waan hubanne hojii akkamitti haasa. Haasa lissa beebii isa fayyadu. Atamma rabbii siyaasatti toratamma mushurraa gaafa taatee jettee dhufte midhaamina akka dubartii sansitu mana keessa dheessan dammayta. Daa'ima kaa'umaan beektu amma gaafa duraan akkas ta'e mana keessa fiigaa ture sodaadhe silaa dubartii keessa deemaa ture. Kummaan laayee biyya Mana keessa fiiganii. jalqaba mana kana buluu keessa raariitee na qabatte giddiidhaan. Gaafa na qabattee wajjin achiifnu. Walirra ba'uu fi walirra bu'uun takka mataatanii waan beeku wanni wayina ta'etu mana darbe. Dimsisi nama diyaa wanni wayina itta. Wanni wayina ta'etu mana darbe. Duuba amatuma koorsii kana nuu kanneen bakka yaani jechuun. Nama beekutti faayamanii jecha kana dhugaa jette jedhee nama yaa ol ka'ee namatti hima. Atamma waan beektu miidhaa gadi isaan nama naatti yamoo. Harkaan taaftaa godhaa taaftaa godhaa hin qorannaa gurbaa taaftaa godhaa midhaan amma odoon fedhin giddiin gurbaan kun itti nagalchaa jira maaliif an dubartii malee dhiira laaluun barbaada amma of laalaa haasaa jira baay'ee een hojja katabachaa jiru baay'ee yaadataa hin jiru taaftaa godhaa isin boharsina hayyee ati amma koortiin irraa fudhadhu jechuun akka ilmoo xiqqaa tokkootti. Ilmi xiqqaan abbarraa silaatu abbatu waa namatti hima abbaa bira hin jirru abbaa biraa kun nasi galee abbaan maal nama godhaa gaafa ilmi gahee dargaggoome gurbaa dubartii akkanatti tooftaa akkanaatiin waan san jedhan akkatti dhalfama akkatti fudhatama durbummaan maal milaamni abbaan nama gorsa barbaachisa wee bakka hin barattu. Amma achi hin jirru numatti si abbaadha warri si hangafaa si gorsa attillee jabaadhuuf jajjabeessii. Callistee zayitii arabaatii fi zayitii waan ofitti hin guurin zayitii faranjiin fiddeetiin nyaatatti goonu kana nama goysa wantichi waan akka dhadhaa biyyarraa bichisiifadhu jajjabatan si jajjabeessiti waan akka dammaa ganama garaa qullatti godhi hin jajjabaatta yookaan akkaan siin jedhe san akka nama maagneetti si qabee olutti taaltee dheessita. Filaaworii lama laa ilaaha illallah filaaworii lama faallaa olii deemuun amma ka jedhe filaaworii lama hammata bade barsiisuu qabu jaan ganaadhaan daa'iman bilchaanne ilillii lama gaa'is namni biraa ihee mannaataa uummata gorsa bitaa fudhate tamaarii bicha na jala jira wante tamaarii akka keetii qofa warra si jala jiru tokko hin jiru wanna. Maa dhuguma bara amma anaa wajjin nama baay'eetu wallaahi dhuguma jee jedhan warra beekumsaa dhuguma jee jedhanii. Kuni dhimma jiraachuu dhabu tatamma salphatti ilaaltaan gorsa siigannaadha ati cuu jedha ijoolleen amma areeda keekaa laaltee umrii 25 takka dumri 17 17 taate hin beekan akka takkaa maagneetii harkaan tuutee hin beekne sin beekan.
Eegale amma kanaaf maasisanii kashilabbee dubartii seensee baasisanii suni duraan nu ture nuti amma dargaggeessa waan turreef gaafa jaartii hin qabne san hiriiraan galchinee baasaa ture. Gal bahi gal. Neetii hidhadhee onlaayinii irraa bade. Algaa takka miilli takka jalaa cabe. Aboo surree tokkotu na cinqee itti furdachuun oolu na qabe. Xiqqoo as ergin jettu baay'ee as ergin jettu kanuma himtaa. Waay ana rakkatu ay miskiina mee akkaawuntii keessi mika. Amma muudi sun Itoophiyaa gale baay'ee. Taaftaaf godhaa gaayis. Muudi suni biyya alaa kanatti nyaatamee qaqamee waan irratti walii galamee faayilli cufatee faayilli wal jana jananii warra fudhatu cufateera biyya alaatitti garuu ani hin beeku biyya biraa kaayirratti cufate. Eegale Itoophiyaatti gale wantichi. Muudi sun amma gara Itoophiyaa gale. Taaftaaf hin gootanii innaan raayida biraan. Taaftaaf gochuu qabda yoo. Harkaan taaftaaf godhaa kaa isin namni dilla kun teessanii tapha kumatti hin qoflu qofa. Yaa billaale. Hai, anamma bar bakka anamma hiriira isa maalittiin beeka beektaa? Hiriira seenii bahi hiriira jaansan yeroo biyya teenyatti manni maabaraa jiru yookaan nama raashina midhaan gaafa namaa hiranii hiriiraan nama dhaabanii seenii bahi fudhu akkas jaaniin hin beeka. Miskiina lala miskiina kanaaf ani miskiina baay'ee gurbaan kun dhiyoota dalagataa ture hin beeku nu irra turre hin beeku dalagataa birrii baa warra awwal isaa asaa'ee Itoophiyaatti birrii warra awwal argee gaaf tokko hima jira dhiirra kanallee haazaa nafar miskiin balleessuu qabna jennee. Haazaa nafar miskiin. Iccitii hamzaa sirriitti himna. Gurbaan ni dalagata. Biyya fa'aa ergata. Maal dalagata? Kuulii masrii deemee dalagata. Wannoo keessa sharikaa wannoo kana keessa moolii keessa dalaga. Deematu mana akkuma ijoolleen tenna biyya arabaa dalagatutti. Irratti pilaanii baafne. Pilaanii irratti baafne tattaraajjaanee maal goone miidiyaan kun akka mi'aawutti argisiisuuf sargii adda addaa fuunee deemna. Bakka bashannanaa fuunee deemna. Bakka dhalaan babbaree mijeessu fuunee deemtu. Taaftaaf godha. Gaafa kaanii sarara keessa nu galaa dhufe. Nu bilbilee eessa jirtan jechaa dhufe. Hin dhufe. Hojii dhiisuu dide garuu immoo nu aarse. Hojii dhiisuu dide. Eegalee eebade wiiniiti. Na keessa qabbanaa egaa maali? Eegala. Sana booda gurbaan bilisummaa akkana argee beekumi dalagaa ture. Taaftaaf godhaaga. Bilisummaan argina san argaa nama. Harkaan taaftaaf godhaaga. Harkaan taaftaaf godhaa qofla uummata rukutama. Taaftaaf godhaa gaayis. Ara zaaree immoo qal'inee bichaan hunde. Taaftaaf argu. Taaftaaf iskiriin. Iskiriinii taaftaaf godha. Hamza akkasitti walumaa galatti zirziriin barbaachisu. Hamza akkasitti maatii gargaaraa ture san qabne galchine findaataa goone amma kuloo bakka qixa jirra. Haaza ana. Isheen nuti salphata akka nama waan. Amma namni gariin. Garuu waan bareefu saniin na ajaa'iban. Duraan jallataa ture bar jedhan. Maa soofna nutu balleesse Hamza nuti dura banne waan ta'eef. Warri nu durallee akkasuma nu balleesse. Rabbi isin dhiisu bar. Amiin. Taaf godha. Amiin jaa. Rabbi isin dhiisu dhala amiin jaa bar. Laaboo. Isin yaaddu jettee bar. Taaf godha. Lakki. Rabbi isin dhiisu hin jee. Dhagaye. An dhugatti waan santu na ajaa'iba waan sanarraa meeqa waan beekturraa qorsii takka nu kanne kaa jechuun ammaan tana nuti jechuun ni beeydaame. Barnoota feetaa. Ati baay'ee barnoota gadi fagoo si barbaachisa keessattuu mushurraa jechuun hin ulfaata galee mushurraa jechuun guyyaa itti addunyaa kanarraa dhiyeessanamtu ilillee afur guuta ilillee afur. Ana mallee ganaa ijoolleedha beektaa waan takka hin beeku waan takka as hin agarre naanaaf haadha. Ilillee afur taaftaafii qofaa miti ilillee guuta namni gosa. Yaa ilillee namni biraa lama tuuros. Filaaworii afur hoggaa jaan takka hannaa kaa namni hundi. Namni lama haariyaa. Teessanii hin tullaalina ilillee guuta. Just for fata. Yalla. Ready make it bisa irraa fuusisa galatooma. Nam tokko kan kanneen. Akkatti sin beeku. Keppillee. Dhumee osoo Iccitii keppii haasaayyuu goota adda jabaadhati. Iccitii keppillee Hamzaan duraan namoota nagaa ture akkuma naafisii kana lafa qullaa deema ture numatu balleesse sallee amantanii amanuu baattanii amma soba seettanii. Wallahi soba seettan. Hamzaan dura akkuma anaa raastaa akkuma anaa akkanatti deema. Koofiyaa waan jedhamu kana jiruu isaa irratti hin kaa'amne biyyatti asitti illee haa hojjetatu san.
Gaafuma nutti makamu maal goone istiraateejii gadi fagoo irratti hojjenna. Maal jenneen? Ati nama dhaabbata qabu dheeraadhaa bareedaadhaa. Raappara hin qabnu raappara nu ta'e jenneenii koofiyaa itti binnee dirqisitti goona gurbaa nagayaa kana. Subhaanallah Hamzaa Daareekaa gabrummaa keessa ture. Koofiyaa bareedaa kana hoo argee wayi didee fuudhatuma ofitti galche. Hin baafatin jennee raapparri baafatu hoo rafullee kaateetuma rafa ati raappara kenna. Sa'aatii guddaa kana harkatti binnee kophee guddaa kana binneefi Hamzaan kee akkana jechaa deemuu eegale maaliif dutu erge. Amma saayiba kenna ta'ee Injenne takka akkas takkaa kuma kana godhe suuraa qabu. Akkana godhataa deemuu eegale Hamzaan. Yoo salaama jedhullee yeemmaan habiibi minaamin jechuu eegale. Gaafa kaanii wayi turteeree guyyaa 15 koofiyaan gaafa irra teessee gaafa koofiyaa jijjiiratu irraa ol fuudhu. Maaltu jira ree? Peepsii ofii finnellee dhuguun amma ka. Maaltu jira ree? Jedhe ishee wanti jiru hin walakka harkaa deebisnee waan inni qabu. Amma dhara seetanii suuraa isaa duraanii isinii baasuun nannaamsaan bara 2017 nutti hin dhufne waan ta'eef baasuun nanna 19 as badee gurbaa. Maaltu jira ree jedhe baadoo duwwaan duwwaa. Istiraateejiin keessan milkaa'e. Wallahi taaftaa godha. Barri ilaalummaan hin beekaa dhugaa jettee isinuma takkas godhee sirrii jirta galatoomiin bagarrallee nuufitti nama jedhu jira maaliif jenna? Habiibi aboona. Inni galee istiraateejii. Suuraa duraanii takka ollaa silkii xiyya keessa argeetiin kalee dafee balleesse silkii keessa. Akka waan namni nama wajji arku jiru. Mimmaas hin qabne. Garaa taana akka waan namni nama na cinaa taa'ee ilaalu jiru kana gara galeen nama lallaalee balleesse. Suuraa ta'e ta dhiyeenya moo ta dur? Ta dur. Nan beekaa akkaati mimmaan sirra yaa'u. Anuun boo'ee gaaf tokko suuraa kee argee maaluma shirrummaan nu tanne gummee mucaa kana maal fayyadee. Hin adamna inshaallah. Hin adabamna garuu kuma guutaa guys. Wiinii lamaan gaanni akka nurraan fuun. Kuma guutaa shabaab. Takaa gazu. Hamzii amma maal goota beekta? Wiinii xiyya balleessee ta'e balleesse. Xiqqoo miira keessa galuu barbaadan ija dhiiraa kana arguu dhiigan natti danfa. Min meliqii zoor balennaan ashee zoor bal. Yallaa waan sa. Sukkaari natti ga'eeraam. Shee hingaa dhiira kanaa olii Madaan madaan see. Shee hiriyaa kee Miidiyaa irratti fiddee akka reefuse. Miidiyaa irra fiddee akka reefusan hin godhin. Maal? Dhalaa. Waan reefu miidiyaa irra tuttuutusan miidiyaa. Dhiini kiyya dhalaa malee hojjetu dhiifama yoo natti artellee qileeseen. Eenyuun tamiin beeytan yoo beeytan lakkoofsa tak godhaas ergaa kan yaaraadhaa lijochi. Yaaraadhaa lijochi si tak arguun nama alannoo. Lakkoofsa jiratanii ilan tuniin bareedi talafa laalte sun akka malee natti bareede dhugaa rabbi talafa laalte sun akka malee nama laalti. Kana osoo tana fuudhanii meeqa argatan beeyta jaalalan argatanii mallaqan argatanii qal'oodhallee nama rakkistu bannaa taachi shuf haza shuf. Nika kalau tanah lala kalau budi sonsala ilaha illallah bade jartin kamar Yusuf tamini tanah guys irra gorabo tertiti tanah sa ta kamar Yusuf dertu tanami irra gorasi tamini sin gabab do dertu ya nanti mata tanah guys jartin kamar tamin isi ko farra gora kasani ra femotu lale la kosani barbada baiza Facebook jaran kamar garabbi tan $1 masih aja fudan ka subhanallah tola fudun injiru melala nante warri azjare mtani afan ke bada jirtan bloke fi mutin isine gata tokko jada
lammaffaa nu amma taphatti jirra isaa nu taphatti jirru gaafii hin dhiyeessina guyyaa gaafii isinii dhiyaata guyyaa gaafii keessanitti furtanii jechuudha free speech waan jedhamu jira mana kana free speech you know free speech you know guys free speech Allahumma salli ala Muhammad التسبيح حتى إذن I miss you too. Tarkiba roy badare. Ni dufta inshallah yom se utfade barredi terumuf de mara jar